Ilmaa kana fira qulqulluu Waaqayyo tokko Amiin. Maatiiwwan Waaqayyoo guyyaa har'aa dhugaa dubbachuu fi viidiyoo kana yeroo hunda caalaa hin dabarsina. Akkasumas immoo namoota hedduuf sheer godha. Dhugaa har'a hojii guddaa hojii nama boonsurra oolle jechuudha. Hojii Waaqayyoon itti gammadu akkasumas ilmi namaa kan itti gammadurra oolle jechuudha. Innis maal yoonaan jettanii waldaan abbaa keenya qulqulluu baala waldii jechuudha. Deeggarsa mana amantaa qulqulluu Mikaa'elatti jechuudha harka qalleeyyiidhaaf taasisee jira. Dhugaa dubbachuu fi deeggarsa namoota 400 oliin kan nyaachise yoo ta'u, maaliif jenna jecha sagalee Waaqayyoo bu'uura godhate jechuudha. Waldaan abbaa keenya qulqulluu baala waldii miseensonni biyya keessaa akkuma argitan kana isaan kana fakkaatu jechuudha. Miseensonni warra biyya keessatti kun akkasumas immoo biyya alaa ijoollee hedduun gara waldaa Imootiin waldaa abbaa keenya qulqulluu baala waldii tajaajila irra jiru jechuudha. Ammas tajaajilamaa jiru. Waaqayyoof galanni haa ta'u. Obboleewwan keenya kana koomentii irratti nuuf eebbisa. Dhugaa Waaqaan isiniin jedhe eebbisa. Hojii barakata guddaa hojjetanii jechuudha guyyaa har'aa. Egaa akkuma argitan jechuudha jalqabumarraa kaastanii biddeen baay'ee jechuudha. Waldaan abbaa keenya qulqulluu baala waldii akka argaa jirtan kanatti jechuudha. Tolchee laala dhugaa Waaqaan isiniin jedha. Tolchee akkasittiin biddeen kana hunda jechuudha. Biyaansii kara biddeen 500 hin ta'a jechuudha. Tilmaama jechuudha. Laala ka masoobiidhaanuu masoobii 6 ol jechuudha. Akkasittiin tolchee akkasumas immoo waxiin illeen aynata lama. Waxii aynata lama. Qopheessee kuni kan taa jiru harka qalleeyyiidhaaf yookas immoo warra nyaata dhabaniifidha. Warra beela'aniif. Maaliif jechi sagalee Waaqayyoos akkas jedha ka warra beela'aniif ilaala dhugaa dubbachuuf warra beela'aniin nyaachisuu qabna jechuudha. Maaliif jennaan yoonan dhoobadhu sana na obaastanii jirtu, yoonan beela'e sana na nyaachistanii jirtu, yoonan rakkadhe sana rakkina na baastanii jirtu. Dhugaa laala. Sanaafidha kaa obbolinni keenya sarara jecha kitaaba qulqulluu fakkeenya godhachuudhaan akka kanaatti jechuudha qophii guddaa taasisanii waxii aynata lamaatiin biddeen baay'ee jechuudha mana amantaa Bishooftuu qulqulluu baala waldiitti deeggarsa guddaa taasisanii jiru jechuudha dhugaa dubbachuuf jechuudha. Egaa wanti baay'ee nama ajaa'ibu dhugaa dubbachuu fi waldaan keenya waldaan abbaa keenya qulqulluu baala waldii yeroo jalqabaati miti. Yeroo si'a afuraffaadha ammaan kan qopheessa jiru. Laala fistaaliidhaan akkatti hidhanii biyaansi masoobii 5 ol jechuudha. Fistaalii akkasitti masoobii guutee jechuudha. Masoobii 5 ol yookas immoo nama 500 ol jechuudha kan nyaachise waldaan abbaa keenya qulqulluu baala waldii jechuudha dhugaa dubbachuufi. Egaa Naadiyaan nyaachisuu kan harka qalleeyyii nyaachisuu kana waggoota afuraffaadha jechuudha ammaan jechuudha bara kanaan bara 2018 akka Itoophiyaatiin waggoota afuraffaadha jechuudha waldaan abbaa keenya qulqulluu baala waldii harka qalleeyyoota nyaachisaa kan jiru. Dhugaa nama ajaa'ibu fakkeenya guddaa waldoota kaaniif kan ta'edha. Dhugaa waldaan kun dhugaa dubbachuuf tajaajilaanis tajaajilaa sa'a 24 guutuu kan ittiin tajaajilanidha. Kan baratanidha. Kan faarfatanidha. Kan warroonni waa'ee amantaa isaanii hin beekne kan itti beekanidha dhugaa dubbachuuf waldaan keenya waldaan abbaa keenya qulqulluu baala waldii jechuudha. Egaa akkuma argaa jirtanitti akkasitti qophoofnee akkasumas bishaan illeen bishaan biyaansi fireedhaan 300 ol kan ta'u. Shigidhaan immoo 20 ol jechuudha. Akka kanaan qopheessinee obboleewwan keenya waldaan abbaa keenya qulqulluu baala waldii feenee deemnee jirra jechuudha obboleewwan keenya. Egaa mana amantaa qulqulluu baala waldii erga geenyeen boodatti sirni galatoo erga xumurameen boodatti nutis egaa harka qalleeyyiidhaaf nyaata keenya eegalle nyaata keenya warroota beela'aniif warroota dheebataniif qaqqabne jechuudha akka fedhaaf eeyyama Waaqayyootti akka amma argaa jirtan kanaanii nyaachisaa turre jechuudha warroota rakkatan warroota beela'an kana nyaata foonii akka kanaan kennaafi turre jechuudha dhugaa dubbachuuf isaanis immoo hedduu gammadanii baay'uma tokko itti tole dhugaa Waaqa dubbachuuf bishaanis jira akkasumas immoo
nyaanni illee tokkichi biddeen tokkodha jechuudha. Guutuudha kan taasifameef jechuudha. Akkasiin akka namatti tolutti waxiin aynatni lamaanuu itti qicamee jechuudha. Akkanaan laatamaa fi ture jechuudha. Waldaan abbaa keenya qulqulluu baala. Egaa ijoolleen kennaa jiran kun immoo miseensota duraan biyya alaa keessa turanii amma immoo gara biyya keessa deebi'anii tajaajilaa jiranidha. Waldaa abbaa keenya qulqulluu baala waldi jechuudha. Nama gammachiisu dhuga. Baay'uma tokko nama gammachisa. Maaliif jennaan kuni kaa dhugaa hojii eebbati. Dhugaa hojii waaqayyoon jaalatudha. Hojii waaqayyoon jaalatu kana yoo hojjetan immoo asitti xiqqoo nu rakkisaa turanii maaliif baay'ee waan ta'aniif isaan baay'ee waan baay'ataniif xiqqoo asitti nu rakkisaa turanii jechuudha. Kinoo akka amma argaa jirtan kanatti laannii fi jirra jechuudha. Dhugaa dubbachuu fi bakka tokko qofa baay'ina waan qabanii fi xiqqoo nu rakkisaa turani malee kaameraafis akka mijatutti hin taane maaliif taaniitoo akkasittiin xiqqoo haala mijataa keessan turre jechuudha. Garuu yaa ta'u dhugaa dubbachuuf milkaa'ee jira. Bifa bareedaadhaan milkaa'ee jira jechuudha. Akkuma argaa jirtan jechuudha. Kana caala immoo kaameraas warroonni baay'een isaanii hin barbaarre sanaafidha kan isaan hin qaratsine. Isaan immoo waan biraatti fakkaate sanaaf dhiisne jechuudha. Waraabbii kaameraa kana booda jechuudha. Garuu akkuma argaa jirtan bishaanis obboleewwan keenya waldaa abbaa keenya qulqulluu baala waldiitii fi ijoollee Mikaa'ela qulqulluu abbaa keenya wareegamaa ergamaa qulqulluu Mikaa'eliin deeggarsa isaaniitiin jechuudha. Akka kanaatti kennaa turre dhugaan isiniin jedha baay'uma tokko kan namatti tolu ture. Baay'uma tokko kan nama gammachiisu ture. Warroota rakkatan kana akkatti nyaachisu jechuu gammachuun kana caalu hin jiru. Dhugaa waaqan isiniin jedha. Kuni kaa hojii dhufaatii gooftaan keenya Yesuus Kiristoos gaaffii inni nu gaafatu keessaa isa tokkodha. Maaliif yoonan beelee sana na nyaachistanii jirtu, yoonan dhoobadhe sanas immoo dheebuu na baastanii jirtu kan jedhu sanadha jechuudha. Jechuma sanadha kan raganfame har'a guyyaa irraa waldaan abbaa keenya immoo egaa akka kanaatiin obboleewwan keenyatiin deeggarsa isaa itti fufsiisee jira jechuudha. Namoota baay'eedhaaf dhugaa dubbachuuf kan laatame. Namoota baay'eedhaaf kan kaameraa keessa hin galleerreen hedduudha isaan. Garuu haala mijataa keessa hin turre karaarra waan ta'eef xiqqoo qaratsaadhaaf hin mijanne malee namoota baay'eedha. Baay'een isaanis immoo nu eebbisanii jiru. Waldaa abbaa keenya eebbisanii jiru. Dhugaa tajaajilli isaanii itti hafuuf jedhanii jiru. Tokkoon immoo itti hin mijanne fakkaata. Akkuma argaa jirtan bishaan illeen akkasumas immoo nyaata foonii akka argaa jirtan kanatti laachaa fi turre jechuudha. Dhugaa dubbachuuf baay'ee itti gammadanii nus immoo baay'uma tokko gammanne. Maaliif jennaan karoora waldaa keenya waldaa abbaa keenya qulqulluu baala waldiiti. Egaa waldaan abbaa keenya qulqulluu baala waldii yoo hin beekne ta'eeti gara imootiin kan tajaajilaa jirudha. Tajaajila imoo yookaas immoo tajaajila imoo ogaa lama ta'eera. Garuu immoo tajaajila onlaayinii yookaan gama wasaappitiin waggoota 10 lakkoofsisee jira jechuudha. Waldaa duraati jechuudha dhugaa dubbachuu fi gama onlaayiniitiin. Kanaafis immoo wanta guddaa godhanii jiru. Wanta guddaa wanta waaqayyoon jaalatu taasisanii jiru. Waaqayyoon isaan eebbisu. Dhugaa warroota baasan ijoolleen keessattiyyuu madaamii warroonni biyya ormaa keessa jiranii haala mijanne keessa jiranii garuu yommuu warroota beelaan kanaaf qaqqaban dhugumatti waaqayyoon isaan eebbisu. Waaqayyoon isaan kabaju. Kanuma caala bakka baasan immoo waaqayyoon isaaniif haa guutu. Maaliif dhugaa dubbachuu fi nuti ni hojjenne malee kan baasee isaanidha. Dhugaa kan nama isaanidha. Kanaafis immoo egaa akkuma argaa jirtan haadholii baay'ee beelaa turan guyyaa saniif dhugaa waaqa dubbachuuf baay'ee gammadanii jiru. Baay'ee gammadanii jiru waldaa keenyatti. Maaliif jennaan akka amma argaa jirtaniin obboleessi keenyatti gaafatamaan waldaa daaqoon girmaan akka kennaa jiru kanatti akkuma argaa jirtaniin baay'ee nama gammachisa ture. Baay'uma tokko dhugaa waaqa dubbachuu fi ani jechaan dhabe waldaa abbaa keenya qulqulluu baala waldiif. Maaliif jennaan bara darbesi hojiiwwan gurguddoo dhugaa mana amantaa qulqulluu baala waldii kan ijaarsedha waldaan keenya baay'isuu. Ijaarsisaa kan jirudha jechuudha. Mana amantaa ilaa hubadha. Gamoo mana amantaa jechuudha.
guddaa kana kan hin danda'amne kana isaan garuu danda'anii dhugaa ijaaraa jiru. Sanarratti immoo hojii barakataa hojjenna jedhanii Nadiyaanotaa akka kanaan nyaachisaa jiru. Baay'ee tokko yoo namatti tola. Asitti xiqqoo hin baay'atan turanii walii maaliif baay'ee waan turanii fi dargaggoonnis waan turanii fi asitti xiqqoo walii hubachuu dadhabne. Sana booda immoo haadholii keenyatti deebinee haadholii keenyaafis akkasitti bishaan kennaa fi turree hunda isaaniitiif jechuudha. Laachaa fi turre jechuudha dhugaa dubbachuu fi isaanis baay'ee hedduu gammadanii eebbifama Waaqayyoon isin eebbisu. Maarree obboleewwan keenya waldaa akkatti seenaa dalaga kanaa fi dhuftanii osoo tajaajilamtanii dhugaa Waaqan isiniin jedha. Gama imootiin kan tajaajilamaa jiru kan tajaajilaa jiru warroonni seenuu barbaadan keessan koomentiin na dubbisaayii. Waldaa abbaa keenya qulqulluu baala waldee hojiiwwan barakataa akkasumas hojiiwwan hafuuraa gurguddaa hojjechaa jira. Kanaaf hundumti keessaniyyuu koottatii tajaajilamaa isiniin jenna. Eebbifama Waaqayyoon isin eebbisu.